wantoonni anamma isinitti himu raawwachuu miti gurraan dhaga'uufuu hedduu isinitti hamma. Indiyaa keessatti aadaan saatii jedhamu ni jira. Aadaan saatii dubartiin tokko abbaan manaa ishee balaa tasaatiinis haa ta'u akka tasaa wantoota garaagaraatiin lubbuun isaa yoo darbe akka amantaa fi aadaa Indiyaatti namni lubbuun darbe reeffi isaa ni gubata. Kan hordofuun dubartiin abbaan manaa jalaa boqote reeffi isaa ni gubata. Battala abbaan manaa ishee reeffi isaa gubataa jirutti isheen illee dirqama waliin gubachuu ni qabaatti. Kunis kan taasifamu abbaan manaa isheetiin alatti addunyaan kun dukkana jedhanii waan yaadaniif battala reeffi abbaan manaa ishee gubataa jirutti itti darbatamuun lubbuun osoo jirtuu isheen illee duukaa gubatti. Kun gara jabinaa fi hammeenyaan kutaalee Indiyaa garaagaraa keessatti kan raawwatamanidha. Kunis yakka ta'uusaa mootummaan Indiyaa erga beeksisee fi barmaatilee miidhaa geessisu jedhee erga ibsee booda ammayyuu dhoksaadhaan gandoota Indiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru. Chaayinaa keessatti aadaan luka luutas jedhu ni jira. Luka luutas jechuun shamarreen tokko dhalattee waggaa 5 fi 6 akkuma geesseen luka ishee cabsuun quba miillaa ishee gara abbudduutti dachaasuun akka miilli ishee dacha'uu fi qara ta'u taasifama. Kunis kan godhamuuf yookaan kan taasifamuuf dubartiin tokko gaa'illi hagamuu itti hammaatu rakkinni garaagaraa isaa mudatu abbaa manaa ishee fi gaa'ila ishee dhiiftee akka hin sokkineef yookaan karaa fagoo akka jalaa hin deemneef kan raawwatamudha. Kun gara jabinaan Chaayinaa keessatti haga as dhiyeenya kanaatti kan raawwatamaa turedha. Kunis kan taasifamuuf lukti luutas battala shamarreen tokko lukti ishee qara ta'ee dachaafamee gara quba abbudduu isheetti hidhamutti abbaa manaa ishee fi akkasumas dhiirota ni boojjiti. Akkasumas immoo akka ishii barbaadan taasisa jedhamee waan yaadamuuf. Egaa gara jabinaan yakkoon akkanaa fi barmaatileen miidhaa geessisan dubartootaa fi shamarran irratti haga ammaa raawwatamaa jiru.